Ashaba akkam jirtan daawwattoota keenya kun walabummaa miidiyaa neetwork har'a keessummaa isinii qabadhee yaadee jira. Keessummaan keenya har'a nama isin hin beekne nama bara dheeraa qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa qabu keessattuu deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo aartii Oromoo fi aadaa Oromoo irratti nama shoora hangana hin jedhamne kan dhugaan qofti beeku nama kana isinii qabadhee dhufee jira. Kanaaf yeroo daqiiqaa muraasa booda walitti deebina. Hanga sanitti caalaa bultumee caalaa daggafaa wajjiniin turtii gaarii godha. Shagarin baha shagaritti boye horsiisani sila shagarin baha shagaritti boye horsiisani sila leesitu naaf ta'a kijiba dubbii si barsiisani ergamuun kee waan hin malle hin bahin karaa koora addaan galle murannoon qabu keessi kee arraba mi'ooftaa sirraa jibbee murannoon qabu keessi kee arraba mi'ooftaa sirraa jibbee ofiinuu of addeessitee si shakkilamuu siif hinna'uu dibbee sitti dhiitee aduun baraa hin ta'u hin mul'aa'u kiyyoon laraa. Tifu birraa damma baasanii nyaatanii tifu birraa damma baasanii nyaatanii ana miti namni tokko ulfaadhaananii ana miti namni jatuuf ilaalanii abdii sirraa hin qabu si shakkaatiin ture abdii sirraa hin qabu si shakkaatiin ture ammeenyi kee naaf galee garaa koo muree ergama biraa qabda baree oolee bulee. Kottu yamariisitu rakkoo kiyya fura kottu yamariisitu rakkoo kiyya fura dharaan si marsanii maasi nyaaru na dura ormi firaan fira fakkaatee nu nyaattutti jira. Kottu yamariisitu rakkoo kiyya fura kottu yamariisitu rakkoo kiyya fura dharaan si marsanii maasi nyaaru na dura ormi firaan fira fakkaatee nu saamutti jira. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun walabummaa miidiyaa neetworkii baga nagaan dhufte gadaa hundee egaa namoota hedduudhanii nama hin beekamne jedhee egaa namni hedduun akkasi beeku abdii guddaan qaba. Mee gadaa hundee kun yeroo baay'ee hojiin isaa lafarra jira. Hojiin isaa galmee seenaa keessa jira. Haa ta'u garuu baay'ee hojiin ati hojjettu kun uummata Oromoof yeroo bara hamtuu keessatti bara alaabaan Oromoo hin qabatamne namni alaabaan qabatinaa jedhee uummata keenya dogoggorsiisaa ture keessatti ati immoo meeshaa Oromoo waan alaabaa Oromoo fi aadaa Oromoo hedduu hojjechaa turte. Duraan dursee mee dhimma kanarratti gadaa hundee kuni maal hojjechaa jira maal gumaache kan jedhuu fi kanarratti mee yaada kennu kenne asumarraanis uummata Oromoo barsiise. Galatoomi walabummaa naaf feeruu keetiif miidiyaa keetirra miidiyaan kee kun guddatee bar ammallee guddina isaa dabalu yeroo baay'ee uummanni Oromoo
yeroon na beekaa jedhee yaada amma tokko gara social media kanani wantoota hojjedhurraa wantoota godhaa jirurraa jechuudha. Nuti yeroo alagaan wannoo nurratti firfirsaa ture san Habashaan fundura firfirsaa ture san kan Oromoo fundura hin firfirsinu hin agarsiifnu aarsaa ittiin kafallu jedhee hojjedhee yeroo baay'ee dalagaan ture. Ammas dalagaan jira. Ammas qabsoon keenya bira hin geenye jechuudha. Kuni kana bichaa miti wanti nurraa eegamu. Kana lama kan ta'u dalaguu dandeenya. Uummanni Oromoo namoota baay'ee kan beekumsaan guutame hedduu qabna waan ta'eef akkuma baay'ina keenyatti wantoota saba keenyaaf oolan, wantoota saba keenyaaf tajaajiluu danda'an, wantoota dhala keenya barsiisuu danda'an itti akeekuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo sodaattee mana keessa teesse ta isaanii fidanii sitti agarsiisu waan ta'eef nuti eenyummaan keenya calaqqisiisuu qabna gonkumaa duubatti sodaa tokko malee jechuudha. Of taanee argamuu qabna. Namni of ta'etu waan ofii mul'isuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee wanti nu dalagaa ture, wantaan dalagaa tureesi fakkeenya namoonni tokko mucaan kun maallaqa uummata Oromoo irraa guruu fayyadamoo wantoota baay'eetu jechaa ture. Adonkeeya wanni ani itti amanu tokkotu jira. Uummanni kiyya, uummanni Oromoo ani jaaladhu, wantoota jaaladhu kana wantoota alagaa baay'ee baataa turan. Itti maxxansaa turan, maqaallee itti moggaasaa turan. Isa kana ofirraa buqqisuudhaaf uummanni Oromoo eenyummaa isaa of keessaa buqqisee agarsiisuudhaaf irratti yoo hojjenne agarsiisuu hin danda'u jechuudha. Wanti barbaachisu tokkoffaa namni tokko hojii hojjette waa baay'ee agarsiisa. Yoo hojjenne immoo dhokattee hafta jechuudha. Uummata keessatti sin mul'attu ofiifis hin taatu, uummataaf hin taatu jechuudha. Uummanni immoo alagaa sodaachaa waan ofii mul'isuu hin danda'u jechuudha. Yoo cabsitee fuuldura dhaabatte garuu eenyummaa kee akkuma qeerroof qarreen Oromoo dhiiga isaanii cobsanii bilisummaa bira geenyanii wareegama itti kafalan san wantoota danda'amuun bakka jirtutti lafa ati jirtutti eenyummaa kee ka calaqqisiisu hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Yaa asirratti mee Gadaa egaa akkuma beekamu qabsoo Oromoo kana yeroo sanii alaabaa Oromoo kana namnu harkaan namni hedduun beektee amma akka waa addaatitti beektee harka qabatee deema, namni martuu qabatee deema. Bara ati alaabaa kana hojjechaa turte biyya Awurooppaa kana keessa faallan deemaa jiru kuni alaabaan kuni ka shaneetii hin qabatinaadha jedhamaa ture. Sanirra darbitee waan kana hojjechuu keetitti waan kana immoo har'a argitee Oromiyaa keessattuu guyyaa adda bilisummaa Oromoo galee ebla Septemberii 15 gaafa sanii uummanni Oromoo hedduun alaabaa kana qabatee yeroo argitu ati immoo gama miidiyaatiin gama neetworkiitiin akka uummanni Oromoo abdii horatuu fi qabsoon Oromoo dhiigni Oromoo ilmaan Oromootti dhangala'e keessattuu gootowwan Oromoo warra akka Eebbisaa Addunyaa fa'aa warra akka Nadhii Gammadaa fa'aa alaabaadhaan kana hojjettee baay'ee miidiyaarra facaasaa turte. Waan san irratti namatti si gargaare moo namatu godhisiin jedhe moo maaliif gochaa turte? Maalirraa kaatee waan san akka ati gootu waan kana keessa seenuu dandeessa? Ila gaafiin keeti Nadhii Gammadaa siin qaba footoo isaa amma ittiin kuulamee bareedee mana kana keessa jira. Wantoonni ani godhuu danda'e namni na kakaasiti miti, kaka'umsa namaatiinis waan hojjedhu. Tokkoffaa alaabaan adda bilisummaa Oromoo taarraa uummanni Oromoo akkanatti laphee handhuura keessatti baatee deemu kana uummanni Oromoo waan jaallatuuf alaabaa tana dho'isaa turan duraan harka. Akka uummanni Oromoo hin qabanne alaabaa tana dho'isuuni uummata keessatti akka ishiin baddu taasisaa turan. Har'a garuu alaabaa adda bilisummaa Oromoo namoonni beeka. Usmaayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa, Nadhii Gammadaa, Baaroo Tumsaa, Taaddasaa Birruu alaabaa tana akka malee jaalataa turan. Alaabaan tun alaabaa sabaati. Alaabaa nama tokkooti miti. Alaabaa shaneeti miti. Shanee yoo taate bar goto kaardii abbaa dhibbaa sana agartee batoo abbaa dhibbaa sana akkana faayite shanee ma hundi kee sigalee shanee jechuun dhaaba jechuun miti. Sigalee shanee jechuun kaayyoodha. Shanee jechuun eenyummaa ofii kan diinatti agarsiisee wareegama kafalaa jiruudha. Wareegama eenyuudhaaf? Oromoo fi Oromiyaadhaaf kafalaa jiruudha. Hin qalladdaa. Qoosaan hin dhufne alaabaan adda bilisummaa Oromoo. Alaabaan tun mallattoo eenyummaa saba gabroomee bakka buutee jirti agarra. Namni kamiyyuu amanuu qaba. Sigalee alaabaa tana namni tokko ani nama wallolee beeka dhugaan sitti gaafan Oromiyaa jiru.
alaabaa bilisummaa Oromoo kan xiqqaashii tan teessorra kan harka kootirratti argamee dhaamee beeka isaana. Alaabaan tun qabatamuu qabdu eenyummaan ishii baduu qabdi an jedhan irratti amanan. Garuu uummanni Oromoo onnee isaanii keessatti waan qabatanii jiraniif har'a gaafa guyyaan isaa guutee aduun isaa bariite kun aduun isaa baatee argan kun alaabaa tana aduu urjii agartee yoo sii baatu aduu yoo dhabde bar urjittuu ni gammaddaa si galee itti gammadan itti badhaadhaan si galee alaabaa jechuun mallattoo jechuudha. Eenyummaa saba tokkoo bakka bu'a jechuudha. Sabni tokko immoo alaabaan qabu taanaan eenyummaan qabu jechuudha. Kabajan qabu jechuudha. Alaabaa Habashaa maaliif qabannee deemuu dhabne jaarraa hedduu jaarraa 28 guutuu ummanni Oromoo maaliif gidirfamaa ture maqaa alaabaa kanaatiin waan alaabaan tuni hiika guddaa qabduuf ummata Oromoo biratti. Ganaa immoo har'a bira geenyee qabannee harkaan ummata keenyatti agarsiifne ummata keenya deebifne boru maaltu barbaachisa? Alaabaan tun fannifamuu qabdi ganaa kana lama. Sigalee kaleessa alaabaa warri kun achi kun immoo asiin immoo waati qabattee deemtu maa qabattee deemta jedhanii lolaa turan. Har'a garuu ummanni Oromoo eenyummaa ofiitti calaqqisiisee qabatee jira. Sigalee eenyummaa ofii harkatti deeffatee jira. Kanaafuu harka baasuu hin dandeessu. Godoo gidirfamaa wayiyyuu dhufee waa dubbatu ta'e fudhatama qabu maaliif waan jaalatu ummanni filatee jira jechuudha. Filannoo dhufu kanarratti nagarte. Ummanni Oromoo tokkoon isaa harkatti qabatee yaa'a. Baay'ee galatoomii mee amma fakkeenya fi uummanni Oromoo ammas waan gama aadaa Oromoo meeshaa Oromoo hojjechuu kana gubbaa irratti itti jirta. Mee asumarraan daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenyaaf wanni ati uummata Oromootti dhiyeessuu dandeessu onlaayinii gubbaa irratti namoota asirraa nu daawwachaa jiraniif teessoo kee fi akkaataa namni keenya itti argachuu danda'u maal akka argachuu danda'u gara fuulduraatti illee bal'inaanii si affeeree isarratti hojjechuu dandeenya. Ammaaf mee gabaabinumaan karaa uummanni keenya waan barbaadanii fi waan fedhan irratti argachuu danda'an teessoo kee yookaan immoo waan kana nu himuu dandeessaa? Ila watokko sittima walabummaa ko namni wantoota meeshaalee online jiru www meeshaalee online jiru kun gadaa hundee miliyeenatti ta'aa fi miteen wannan dachira kaa'aa jiru. Namni tokko dogongoraan hubachuu danda'a. Beekumsan qabu waanan beekuun hojjedhee lafa kaa'an jira. Fakkeenya uummanni Oromoo waan ofii kana itti tajaajilamuu danda'a. An kanan fakkaatu yoo dhufe ani waan biraa hojjechuun barbaada beeke ani waan kana hojjechuun barbaadu. Sababni isaa quuqama qabsootiin dalagaa jira. Quuqama eenyummaa keenyaan dalagaa jira. Namni tokko eenyummaa ofii mul'isu taanaan goda keessa buutee hafta jechuudha. Sigalee wanni har'a onlaayinii laxafamee jiru kun ite wanni isaan akkanatti nurratti hojjetaa jiranii han jedhu diina ija guba jechuudha. Ijoolleen kee waa'ee eenyummaa kee gaafa uffatanii deemanii calaqqee kee gaafa harkatti qabatanii deemanii ragaa biraan barbaachisu Oromoo ta'uu kee of ibsitee jechuudha. Waan jechoota biraa sirraa ibsuun dhaqu jechuudha. Eenyummaa keetu si ibsa. Kanaafuu wantoota online www meeshaalee irratti maxxanfamee jiru yooma makamiyyuu hamma lubbuu addunyaa kanarra jirutti is never stop. Maaliif itti fufa continuous jechuudha. Wanna hojjetamuu qabus wantoota baay'ee yeroo yerootti updating godha. Namni barbaadu namni dhugaadhaan Oromummaatti amanu itti fayyadama jechuudha. Ijoollee fiilleen agarsiisa jechuudha. Bareedinaa fi miti wanti dalagamaa jiru. Quality isaa yeroo yerootti itti dabalaa deema. Wanti inni godhamaa jiru diinaaf maal barsiisuu danda'a. Eenyu tokko agarsiisuu danda'a. Akeekiin uummata Oromoo keessatti aadaan kun baratamuu danda'a. Godoo aadaan akkanaa kun baratame ummanni Oromoo waan Habashaa mataatti baateen deemu. Waan Habashaatiin mana ofii meeshaa ofii mana keessan guutu. Namoonni aanarraa waalaalee waa barachuu qabu. Dhugaan sitti waan. Every day waan ani uffadhu waan Oromummaa barbaada malee waan alagaa takkitti baachuun barbaadu fuuldura kiyyattis jiru kiyya keessattis. Maaliif ofittiin amana waan Oromoo ta'ee ergan Oromoo ta'ee dhaladhe eenyummaa Oromoo Google search yoo gootu 000 gola keessa jira malee mana keessa hin jiru. Fakkeenya sitti hima. Finfinnee matti mana muuziqaa amma isaan itti waraaban kan muuziqaa sitti hima. Waan sitti himan. Namarraa miti nama achi obboleessi koo dhaqee ilaalee mana istiidiyoo isaan itti garaaran ta'e keenya jimaa as kaata, ashisha as kaata, asii bokkodha. Jarri immoo tajaraa yoo seentee ilaalte quality urgaan isaatu si yaama. Maaliif nu godhuu hin dandeenyu waan keenya irratti jechuudha. Kanaaf eenyummaa keenyatti itti hojjechuu qabna hin hojjenna. Nama hojjedhe anaan jetta malee waa baay'eetu naafa hin hojjenne dhugaa sitti himan. Maaliif karaan arganne nu gabrummaa keessa irra namni gabrummaa keessa jiru daandii hedduu qoteeti daandiitti of deebisa.
nu har'a daandirra wanni deemaa jirruuf waan keenyatti deebina karaa nu banaa jechaa jirra malee gadaan miliyoona ta'a ana rabbitu naa katabe gaafa miliyoona ta'uu barbaadu yoo jiraatu si galee hojii biraatiin nu ani boonsa ta'ee jiraachuu nan danda'a. Garuu eenyummaa kootiin dubattiin jedhu jechuun ganaa baay'eetu naafasiin jechuu barbaade. Galatoomi gadaa hubachiisu hamma kana uummanni Oromoo akka hubatuu fi www.meeshaa.com kan jedhu irratti yoo seentanii sa'aatii barbaadanii shaanxaa yookaan immoo huccuuwwan, kopheewwan, karavaattaa wantoota barbaadan hundaa achirraa argachuu dandeessanii daawwattoota keenya kanaasumarraan isin beeksifna. Mee amma gara haala mata duree keenyatti haa dabarru. Mata duree keenyarraallee xiqqoo turree jirra. Seensa mata duree keenyaa jennee kan goone kana amma waa'ee koronaa vaayirasii ofirraa ittisuu waliin ofirraa ittisuu kan jedhu kana gubbaa irratti ammallee waan addaa waan uummanni keenya irraa fayyadamuu danda'uu fi waan uummanni keenya itti gargaaramuu danda'u qabattee dhufte. Mee kana gubbaa irratti maalinni wanni uummata keenya tajaajiluu danda'u uummanni keenya fakkeenyaaf biyya alaa fi biyya keessatti hawaasni keenya baay'ee walitti hidhataa qaba. Harka wal fuudhaa ammallee amma fedhe yoo ta'e namni keenya walitti dhufee uummanni keenya waan kanaan fayyadamuu danda'a waan haara jiraa kan jedhu gubbaa irratti kanarratti wanni ijoo marii keenya irra caalan kan dhufneef jechuudha. Kanaafi mee daawwattoota keenya ibsi maalidha wanni qabattee jirtu? Galatoomi wanni ani natti dhagahame beektaa yeroo ammaa kana keessa akkuma hundi keenya quba qabnu addunyaa kana sodaa guddaa keessa kan seensise dhukkuba koronaa vaayirasii kana. Dhukkubni koronaa vaayirasii kun uummata keenyaan yoo wal bira qabnee ilaallu uummanni keenya uummanni Oromoo keessattuu horiidhaan jiraataa horsiifatee bulaa qotatee bulaa akkasumas haalli bishaan qulqullinni bishaan itti dhugu bishaan loo waliin godhasiirraadhaatu asii waraabbatee dhugaa. maal taate? Hin beeku ani irraa na darbate. Deebisika neetworkii keeti. Kaameraa bani. Okay. Ittiin bu'in. Dhiifama daawwattoota keenya fi kabajamtoonni ilmaan Oromoo hin deebina. Daqiiqaa muraasaaf nu eegadha. Hanga sanitti caalaa wajjiniin turaadha. Ol garagalee jira garuu wanu screening kee. Sirrii jira lakki. Hayya itti fufi gadaa egaa dhiifama daawwattoota keenya neetworkii jidduutti nu baase laayivii irra jirra waan riikoordii ta'e miti soo kanaafuu akkasumatti nu hubadhaadha. Ilaal gabaabumatti wanni har'a uummata keenya barbaachisu wantoota itti fayyadaman. Wantoonni itti fayyadaman immoo keessattuu akkuma tasaa ta'ee godhuun Google search godhu alkoolii akkaataa itti fayyadaman. Alkooliin kuni namoota fakkeenya lafa tuttuquudhaan yeroo baay'ee wantoota lafa qofforaan akkasumas immoo nama yoo qabatan wantoota baakteeriyaa adda addaa harka isaanii irra taa'a. Isaan kanaaf keessattuu doktoroonni fayyaa yeroo ammaa kana ijajaa jiru. Harka keessan qulqulleeffadhaa, harka keessan immoo erga qulqulleeffatanii booda alkoolii akkana godhadhaa, fuula keessatti maaskii godhadhaa, wantoota baay'ee himu. Isaan kunniin mallattoo ittiin dhukkuba kana ofirraa ittisuu dandeessudha. Fakkeenya bakka guruupiin baay'atuun dhaqinaa kunniin wantoonni doktoroonni fayyaa jedhaa jiru jechuudha. Waa agartee fakkeenya jedhu kuni reefu haaraa ba'a. Fakkeenya namoota tokko harkatti urgufanii miti kun. Kun akka dhangala'aa bishaaniiti. Yeroo harka keessanii irratti fakkeenya harka keessanii irratti yeroo qixan harka keessanitti yeroo qixan waliin riidaa saniin booda harka kee erga riidee booda gara keessaaf gara alaa qubbeewwan keessallee waa hundayyuu jechuudha. Yeroo funyaan keettis qabattu urgaan isaa wantoota baakteeriyaan yoo funyaan kee tasa qabdee jiraatte ta'e du'uu danda'a jechuudha. Wanta onnoo alkoolii kun parsantii 95 qaba jechuudha ofirraa. Onnoo alkoolii jechuudha. Baay'ee haardidha. Mee waan kana ol qabimee kaameraatti butii daawwattoonni keenya ilaalan. Blue Fair an jiru kana in mul'ata asitti? Natti mul'atu xiqqoo
yaa amma mul'ata blueberry Yeah. amma mul'ata yaa blueberry jedhama Isuma kana maqaa kana yoo Google irratti search godhanii argachuu danda'an jechuudha gara online itti order godhachuu danda'an jechuudha uummanni keenya. okay Fakkeenya namoonni immoo waan kana bituu hin dandeenye namoota bituu danda'an bitanii isaanii erguu hin danda'ama. Fakkeenya namoonni suni itti fayyadamuu danda'an jechuudha. Wanti kun really wanna baay'ee gaariidha itti tajaajilamuu danda'u. okay Namoonni fakkeenya yeroo adda addaatitti wantoonni harka nama qabachuu yeroo maal dhiisuu qabna gongumatti akkuma doktoroonni jedhan jechuudha. Nama walirraa hamma ta'e tokko ta'e meetira hamma ta'e tokko walirraa siqee taa'uu qabna. Akka aadaa keenya kan walitti hammannee wal dhungannee wanni akkasii suni dhukkuba corona virusii kanaaf saaxila nu baasuu danda'a jechuudha. Dhukkubni corona virusii kun immoo nama fayyaa nama yaangii jedhee addaan hin filatu jechuudha. Guutumaan guututti ilma namaa keessatti odoon beeynee fakkeenya nama ispoortii hojjetu dhukkubni corona virusii hin qabu jechuun hin danda'amu. Maaliif afuuraan darbaa wantoota harka keetira baakteeriyaa harka keetira kan ijaan hin mul'anneen darbaa isa kana ofirraa ittisuudhaaf uummanni keenya immoo fakkeenya baay'ee rakkoon jiruuf jireenya uummata keenya baay'ee ulfaataadha. Yeroo baay'ee wannan dubbachuu barbaadu asirratti carraa naaf kenniti. Uummanni Oromoo kan barbaachisu warroota sooshaal miidiyaadhaan fakkeenya doktoroota profeesaroota dhufanii miidiyaadhaan ergaa dabarsaa jiran kuni sirrii mitiin jedha akka ilma Oromoo tokkootitti. Sababni isaa uummanni keenya raadiyoo bitatee dhagaadhaan waggaatitti dhagaa oduu jechuudha. Godoo mootummaa dhugaadhaaf uummata Oromooti dalagu qabaanne uummata keessa silaa baajata ramadee ogeessota fayyaa ramadee uummata keessan keessa deemaa barsiisaa uummanni keessan qotee bulaan uummanni keessa jiruuf jireenyi isaa fiigicha keessa jira uummata kana jiruu isaarraa dhaabu jechuun du'i jechuudhaan isii galee isa kana silaa akkasi barsiisuu danda'an nu amma warri teekinooloojii guyyaadhaan argaa oolu kan warra laayivii viidiyoo waraabuu kun warra intarneetii tole warra biyya namaa keessa jiru warra magaalaa keessa jiru jiruun magaalaa keessa bichaa miti baadiyyaa keessa illee dhaqqabuu danda'a fakkeenyaaf biyya alaa kanatti sii fudhadhu biyya alaa kana eenyummaan nama kamiyyuu siistama keessa jira eenyu akka du'e eenyu akka dhalate daqiiqatti beeku garuu eenyu hidhame eenyu ajjeefame eenyutummoo dhukkuba kanaanuu saaxilamee quban qaban warra magaalaa keessa nama 2-3 na dhukkube jedhee bilbilee kan yaalan kanaa miti nama 10,000 jiraachuu danda'a dhukkubni kun dhukkuba kana immoo kan hubachuu danda'an silaa doktoroota fayyaa uummata keessa facaasanii dhiiga qorachuudhaan fakkeenya namoota akkam dhukkubsataan akka jiru silaa uummata keessa naanna'ee ogeessota fayyaa silaa ramadanii bakka bakkatti gandaa gandatti silaa hubachiisuu danda'uu qaba mootummaan abbaa irree nu garboomfate kun jechuun barbaada. Yaa baay'ee galatoomi otoo mootummaa waan akkasii ka hojjetutti jiraate silaa nutillee akkasitti gadi baanee waan kanayyuu dubbannu ammoo rakkoon guddaan uummanni keenya rakkoo hamaa keessa waan jiruufi kanaaf gadi baanee dubbanne malee waan mootummaan amma gochaa jiru kana dhugaadhaa warra biyya qabutu warra uummata qabutu waan kana hojjechuu danda'a isa kana gubbaarratti walii gala. Yaa kanaaf barbaachisaa kun yaa haa ta'u malee wanti amma asirratti wanni baakteeriyaan ati amma parsantii 95 alkooliin kun jechuudha 95% qaba ofirraa yaa kanaaf baakteeriyaa amma uummata shororkeessaa jiru kana yeroo hedduu wanni amma wanti kee waan adda godhummoo maalinni kanatti jettu eega namni harka dhiqatee booda harkatti dibatee hin urgeeffatayyuuti kan jedhu kaaste jechuudha. Wanni kaan immoo yoo waa tokko qabdanii harka keessanii maalinni alkooliidhaanii dibadhaadhaa achi booda alkoolii san dhiqadhaadhaa jedhu kan kee immoo eega dhiqatanii booda. Yaa laali akka irra sii deebi'a. Fakkeenya alkoolii kana akka bishaanitti harka keetti irratti qicatta. Harka keetiin ni ashaata. Erga walitti riidee booda gara keessaaf gara alaatiin illee ni riida. Saniin booda erga riidee fixee booda baakteeriyaan harka keetirra jiru sun yoo du'u isaa agarsiisa agartee wanni alkooliin kun urgaa qaba jechuudha. Akka alkooliin tokko tokko ni ajaa'ibu harka keetirratti wannoo godhuu uumuu danda'a dhukkuba biraa sii galee. Fakkeenya kuni yeroo ulattu fakkeenya akka nama funyaan qabu fakkeenya dhukkuba adda addaa namoonni hedduu qaba yeroo tokko tokko sii galee. Wantoota ajaarra haala adda addaatiin funyaan isaanii kan hin hojjenne baay'eetu jira.
isa kana amma fakkeenya harka rigatta harka immoo dhiqachuun baay'ee barbaachisaa dursite erga dhiqattee booda harka kee ni goysita huccuu qulqulluudhaan jechuudha yookaan waraqaa mana fincaanii itti fayyadamtuun qulqulleessitee saniin booda alkoolii kan harka kee irratti kiisii keessaan dhabdu alkoolii kana yeroo hunda yeroo deemtu harka kee erga qulqulleessitee booda ni dibatta erga dibattee booda funyaan keetiin afuufatta jechuudha funyaan keetii irratti bakteeriyaa suni automaatikaalii du'uu danda'a jechuudha kanaafuu dhukkubni waan si saaxiluuf hin qabdu jechuudha of eeguu hin dandeessa jechuudha fakkeenya maaskii godhatanii deemuun bichaa gahaa miti dabarsuu danda'a namni tokko sa'aatii 24 ofitti hidhatee deemu jechuun soba fakkeenya hin danda'amu sigalee kanaafuu wantoota akkanaa kanatti gargaaramuu qaba ummata keenya biraan ga'uu qabna ummanni keenya wantoota isaan fayyadanii warri argaa oolu kun warri ofii bichaa miti faayidaan ummataafis yaaduun nurra jira jechuudha mootummaa gabroonfata jala jirra waan ta'eef mootummaan kuni ummata keenya yaadaan jiru ummata keetii immoo ka yaaduu danda'u sima ana kanaafuu namni biraa waan biraan ga'uu hundumaa fakkeenya ijoollee wantoota adda addaa maaskii huccuma qabdanii tolfachuu dandeessa namni baay'een maallaqa baasee bituu hin danda'u kan sigalee saamunaan guyyaarraa bitatee dhiqachuu ni danda'a waggaa keessatti huccuudhanuu kan miccatu eessaa argata hin argatu kanaafi ummata keenya bira wantoota isaan tajaajilan gahaa please waliif quuqama haa qaban wal bira haa dhaabannu yeroo san ummanni oromoo dhukkuba irraa baraaruu dandeenya rakkoo hamaa addunyaatti gad dhufe kana qormaata hamaa gad dhufe kana ummanni oromoo keessa bahuu danda'a yookaan yoo namni tokko du'e bor ebaluu sun du'e jennee harka rukutuun nothing homaa rakkoo tokkollee bu'aa tokko hin qabu jechuudha godoo dhukkuba kana akkana doktoroonni gabbaanii yaa jiran addunyaa akkanatti sodaattee hojii dhiisanii mana keessatti tuulamanii taa'aa jiran kana yoo nu callifnee teenye namoonni sagalee ta'an hin jiru miidiyaan dabarsu hin jiru miidiyaan kan odeessu doktora fidee suufii fitee sitti agarsiisaa jira ummata keetitti kan dhiibbaa gochuu danda'u akka inni ummanni kee dammaqu gochuu danda'u si ana si galee mee asirratti gadaa wanta kaaste keessatti waan ummanni keenyaa akkaataa itti fayyadamu sooshaal miidiyaa fayyadamuudhaaf baay'ee ulfaataadha jette raadiyoo dhaggeeffata ummanni keenya irra caalaa jette mee akka oromootitti hayyoonni oromoo kan biyya alaa kana keessa jiranii doktora piroofeesara yoo waaman namoota 10,000tti lakkaa'amantu jiran namoonni kuni even raadiyoo akka VOA amma biyya alaa kana keessa ummanni oromoo ka dhaggeeffatu 100% VOA dha raadiyoo akka VOA kana oromoon hayyoonni oromoo wal gahanii kanumallee dhaabuu maaf hin dandeenye jettee yaadda rakkoon akkasiitiif yeroo saaxilamu yeroo dhuma wanti tokko dhufe ummanni keenya gabbahee boo'ee rakkoon nurra gahee kana taanee jechaa jira kana gubbaa irratti yaada maalii qabdamee hayyoota oromootiif waan beektee namoonni magaalaa jiran dhagaan otoo hin taane namoonni baadiyyaa jiran namoonni bishaan hin qabne namoonni ibsaa hin qabne namoonni karaa hin qabne namoonni mana yaalaa hin qabne yeroo baay'ee dhukkuba kamiifuu waa hundaafiyyuu kan saaxilaman isaan namoota kana biraan gahuuf namni barate jechuun fakkeenyaa fi ani barnootatti nan amana garuu namoota baratanii nama ajjeesuu nama hidhuu shira warra hojjetu barnoonni amma keessattuu parsantii 60 parsantii 90 oromoon barate shira ha hojjetu malee ka ittiin ummataaf tajaajilu tokko hin jiru dhuguma dubbachuudhaaf parsantii 90 doktorri oromoo fi piroofeesarri oromoo ka ummata oromoo fixu jenosaayidii saba isaarratti nama geggeessu malee nama saba kana jijjiiruudhaaf akka baay'ina biyya saniitti oromoo maajooritii ta'ee jirutti namoonni baratan tokkoon isaaniitu waan gaarii ka hojjetan hin arginu jechuudha parsantii 10 haa ta'u parsantii 10 ka uummataaf dhimmaman ka qabsoo oromoo oromiyaan jiraachuu qabdi uummanni oromoo biyya qabaachuu qabaa uummanni oromoo mana yaalaa qabaachuu qabaa uummanni oromoo bishaan qulqulluu dhuguu qabaa ibsaa argachuu qabaa kan jedhanii parsantii 10tti haa herreegnu jechuudha parsantii 90 kuni ka dhalate ka guddate gibira uummata kanaatiin uummata kanatu barsiisee nama gaarii ta'ii uummata kana tajaajili jedhee namoonni kun garuu gaafa dhaqanii digirii tokkoffaa digirii lammaffaa akkasumatti piroofeesarummaarra yeroo gahanii waan isaaf fuuldura jiru fooqii bareedaa fi makiinaa maarchedisii yookaan BMW namni biyya keenyallee kana caala namni makiinaa gaarii qabatullee jiru akka biyya faranjii lamborghini ferrari
makiinota miklaarii makiinaa adda addaa kana warri qabatan baay'een isaanii xiqqaadha. So namoonni kun maaliif akkanatti yaadu? Biyya faranjii kana keessa amma NGO jira, Amnesty International jira, Human Rights Watch jira. Warri kun mataan isaanii baratanii nama amantii kam qaba, gosa kamirraa dhufee, biyya kamirraa dhufee, gurraacha moo adiidha jedhanii kan addaan hin baasan nama ta'uusaa qofaaf mirga namaaf warra falman jechuudha. Kuni dhuguma Oromoo keessatti Oromoon akka baay'ina himannuufi akka uummanni Oromoo barataadha jennee of ittiin of dhaannuun maaliif wanni kun dhabame itti yaadda? Maafi reediyoo amma ati jettu kana ila waa tokko beekuu qabna. Miidiyaan nu qabnu miidiyaa lamatu ture. OMN fi ONN dha. Isaayyuu kunoo joornaalistoota mana hidhaatti guuranii jiran. Biyya san keessatti biyya gabrummaan keessa jiru miidiyaa ka to'atu mootummaadha. Miidiyaa silaa seera miidiyaa si nama daariktara mataa ofii qaba, hojjetaa mataa ofii qaba. Miidiyaan haqa tokko irratti hundaa'ee dabarsa. Uummatallee uummata cunqurfamellee bakka cunqurfame dhaqee dhugaa jirtu himee baasa uummatatti. Mootummaa silaa waan dhugaa uummanni himuusan waan miidiyaan himuusan dhaqee irratti hojjeta. Faallaa oppoziitii deeman jechuudha. Fakkeenya raadiyoo Ameerikaa hojjetu kana ta'an Voice America kan sila ummata bira akka inni dhaqqabu isa qofa raadiyoo hin caqasanuyyuu raadiyoon gonkumaa Oromiyaa keessatti hin dalagu saatelaayitii irratti. Maaliif oduu ummata biraan ga'uun barbaadan waan isaan shira isaan xaxaa oolan akka uummanni hin dhageenyeefi waan biraatti si fakkaati dandeettii dhabanii si fakkaati siistama poolitikaa isaanii ittiin jabeeffatan siistama poolitikaa isaanii waan ofii barbaadan miidiyaan dabarsanii ummata waan mi'aa jechoota mi'aa afaan kaa'u. Saniin booda uummanni gaafa wantoota san dhaga'u dhugaa itti fakkaata. Garuu duuba background isaa ilaalte tajiruu isaatiin utubame malee tajiruu ummataatiin utubame miti wanti isaan haasa'an. Sigalee kanaafuu waan ummata tajaajilu gonkumattuun hojjetan biyya san keessatti. Ummataa kan hojjetan feekii waan borganama dhumuu danda'u, waan borganama dhabamuu danda'u isa hojjetu jechuudha. Fakkeenya raadiyoon walabummaan hin jira fakkeenya Keeniyaa kanarraa darbu raadiyoon tan simbirtuu hin jirti. Raadiyoo hedduutu jira raadiyoon ummata bira ga'uu danda'u. Kanaayyuu ittiin hojjenne akka ummata bira hin geenye wanna isaan bootaa kennaniif sila ummanni akka waan barbaadu rakkoo ummata kanaa hubachuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Birayyuu ga'uun hin danda'amu raadiyoo kanaan hojjetame. Kana lama silaa hojjetamuu kan qabu. Nu amma biyya hin qabnu, mootummaa hin qabnu. Ummanni keenya mana hidhaa keessatti ijoollee 700 mana hidhaa keessatti yeroo dhukkubni addunyaa sodaachisu kana akkatti tuulamee jiru. Raadiyoo dhaggeeffatuuf ummata keessa facaasanii yaannan miti hin danda'amu. Godoo biyya bilisoomte qabaanne raadiyoo miti mana keessa teessee moobaayilaan oduu argachuu dandeessa. Intarneeta gahaa argachuu dandeessa. Ifaa gahaa argachuu dandeessa. Bishaan qulqulluu ilma namaatiif ta'oolu fayyaadhaaf ka oolu argachuu dandeenya. Har'a bishaan kan itti fayyadamu nama biraa kan nu asii odeessinu kan biraa. Sigalee mootummaan wantoota ummanni barbaadu takka hojjetaa jiru jedhe. Lammataa ummata biraan yoo ga'e maqaan mootummaa jedhamu kun achii waan dhabamuu danda'u ummanni waan itti ka'u waan jechoota mi'aa mootummaa saffaarsu malee miidiyaan biyya san keessatti dalaguu hin danda'u. Sigalee miidiyaa OMN maal si'a meeqa fudhataa turan si'a meeqa joornaalistoota mana hidhaatitti dararaa jira yeroo ammaa kana keessa dhugaa yoo dubbanne. Wanti kun maal gisee mootummaan Oromoo jennee harka dhiiga qeerroof qarree cabsinee bakka saffidanii achi kaa'anii silaa har'a itti boqachuu qabu ummanni Oromoo yoo barbaade uummatarraa akka ummanni dhageesse odeeffannoon arganne bilbila kutaa intarneeta kutaa wantoonni kuni kufaatii mootummaa waan fiduu danda'aniif mootummaa waan ofii barbaadu fi daandii ofii barbaadu qofa hojjeta waan ta'eef isa kana immoo ummanni maaltu na barbaachisa jedhee namoonni as taa'u namoonni biyya ambaa keessa jiru ummata keenya maaltu barbaachisa jedhee irratti dalaguu qaba xiiqiidhaaf mootummaa kanarratti jechuudha. Yaa baay'ee galatoomii egaa ummanni keenya akkuma ammaati jette waan keemikaala amma biluubarii kan jedhu kana itti fayyadamuu danda'a. Parsantii 95 waan baakteeriyaa ajjeesu waan qabuuf egaa jennee waan kanarratti ummanni biyya alaa jiru kuni ummata biyya keessa jiruu fi gargaarsa illee yoo ka godhu ta'e yaada gaariidha.
haa ta'u garuu wannummaan amma koronaa kana mee magaalaa gurguddoo koronaa vaayirasiin seene haa jennu ammas magaalaa xixiqqoo oromiyaa keessa jiran magaalaa beektee kan hin tuqamne kan yookaan immoo baakteeriyaan kun keessa seenne keessatti uummatni keenya akka waan kanarraa baraaramuu gochuudhaaf fakkeenya fi konkolaataan finfinneedha dhaqeetii bakka hunda keessa deemaa jira ammayyuu karaan hin cufamne fakkeenya biyyoota chaayinaatti dhiyoo biyya baay'ee dhiyoo jirtu keessa taayilaandii walitti dhiyoo jiran daangaa walitti qaban taayilaandii daangaa isii waan cufattee jirtuuf uummanni baay'ee achirraa hin miidhamne dhukkubni kun akka biyya chaayinaa keessatti namni hedduun qabamee namni hedduun dhumee fi biyya san keessatti baay'ee gadi bu'aadha ammoo silaa kontoroobaandii jira biyya tokko keessatti waa hedduutu jira jechuudha uummanni kun maaliif hin miidhamne warri ollaa chaayinaa jiru kun maaliif miidhamuu dide biyyoota adda addaa kana keessatti maaliif babal'ate kan jedhuu fi gabaabatti waan karaa namni wal keessa deemee daangaa waan hin cufamneef balaliis xiyyaara waan hin cufamneef nama kamiifuu ifaadha jechuudha biyya keenya keessatti wanni kana kaafnuuf biyya keenya keessatti magaalaa xixiqqoo oromiyaan keessatti argamtu baadiyyaa oromoon keessa jiraatu keessatti maaliif karaan akka cufamu maaliif namni akka magaalaa dhaqee waan bin namni magaalaa akka baadiyyaatti hin deemne dhukkubni kun akka wal keessa deemaa jiru namni namaa wajjiniin deema waan ta'eef wanni kun akka dhaabbatu irratti yeroo baay'ee mul'achaa hin jiru mootummaan gara lixaatti walgahii waamaa jira gara kaaba oromiyaatti waraana labsee lolatu deemaa jira lola kana keessatti irra caalaa namoonni qabamanii koronaa kana walii gadi deemu jiraachuu danda'an kana hundaafiyyuu mootummaan maaliif waraana loluu barbaachise maaf uummata oromoo wal loluun barbaachise maafi karaan kun dhaabbatee kara nagaa uummata ofii itti tajaajilan irratti uummanni kun baraaramuu qaba yoo uummanni kun jiraate nuti aangoorra jiraanne jechuu maaf dadhaban jettee yaadda wata ko yaadu nurra jira mootummaan amma bulchaa jirus uummanni oromoo filanne mootummaa dhiiga qeerrooti coofamee achi kaamee dhugaan ummata oromoo deebisaa ummata oromoo fedhii guuta jennee achi keenya kanaa miti kan irraa waa eeggannu ummanni oromoo qabsoo dheeraa waggaa 100 isa gaafata gana sababni isaa wantoota fedhii barbaadu hunda argachuu fi harkatti deeffachuu yoo barbaade dhugaan jirtu takka qofa dhaaba harkaa qabu jabeeffachuu daandii irra bolali'ee gamana deemu dhiisee oromummaa ofiitiif kottee tokkoon hojjechuudha gaafsan bilisummaa bira gaafsan fedhii hunda rakkoowwan amma nu haasofnu kan rakkoowwan wanna xiqqaa nu hamma haasofnu kan guddaa kana caalu nutti dhufuu danda'a ta lubbuu meeqa galaafattu sigalee mootummaa kana ofirraa buusuun barbaanna hin barbaanna sababni mootummaa kana hin barbaanneef jira maaliif ummanni oromoo waan barbaadu irraa dhabee jira alagaaf dalagaa wanni ni haasa'u yeroo hunda afaan mi'aa jechoota afaan mi'aa nutti haasa'a wanti har'a magaalota xiqqoo keessatti fakkeenya magaalaa Adaamaa guddoodha magaalaa Finfinnee guddoodha magaalaa Amboo keessatti magaalaawwan gurguddoo kana dhiisetti magaalaa xiqqoo gadi bu'ee sila dhukkubni corona vaayirasii kun uummata keenya keessa akkamiin deemaa jira han jedhu sila tokko folloisee ilaaluu qabaa ture inni kalaalu shira nama qabee namni akkamiin kana keessa haajaa baannu han jedhutu jira mootummaan kun ummata oromoo kan kaleessa mallas gaafa bulchaa ture baraganan cunqursine ummata oromoo dhugaa dubbachuudhaaf yoo haasofne maaliif ummata oromoo gaafa adda bilisummaa oromoo bosona jiru fixachaa ture mallas daandii hundarra deemee miidiyaadhaan dabarsaa ture adda bilisummaa oromoo xuyxanii boru biyya kana keessa jiraachuu hin dandeessan jedhee sodaachaa ture keenya immoo tamas keessaa bahee guddate kun tamas keessaa bahee oromummaa qaba jettee ati amantu kun har'a oromoodhaaf faallaa yoo hojjetu akkamitti how can you believe wanni ati amantu tokko iyyuu hin jiru sigalee amantummaa iyyuu qabdu irraa wanni ati amanuu qabdu dhugaa sitti himaan jaalattee jibbitee marroo duuba dhaabadhu namni sii dhaabachuu danda'u isa namni wareegama sii qaban kaleellee har'allee dhugaa sitti himaan maaliif marroon maaliif dhaabate oromoo daandii shirri alagaa xaxxu waan beekuuf wanni bosonatti isaan biise maal jedhe muyni dhagaan
Injirtaa walabuma. Jira. Namoota natti bilbilee laali wantoota inni godhamu kuni wantoota kana hunda bilisoomuu qaba dhugaa isaati. Kaleessittan hima. Bineensa bosonaa maal jedha? Yemiliti dukkulaa jedhanii maqaa itti moggaasaa turan kaleessa. Har'a Oromoon immoo wantoota maqaa itti mogga'ee maqaa alagaatiin deebisan tokkoffaa deeffachuu qaba. Harka isaatti gaafsan qabsoo bilisoomne jechuu danda'a. Kanaaf wanni har'a marroo barbaaduudhaaf yookaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf waan uummata irratti miidhaa hama gaggeessaa jiran intarneeta cufatanii silkii balleeffatanii wantoota baay'ee balleessanii uummata Oromoo irratti gocha kaleessa alagaan nurratti raawwanne nutti raawwataa jiran mootummaan keenya ta'an afaan qeerroo dhiiga isaa boolla meeqatti dhume dagatteeti achirra teessoo jala fuunee keenya jechuudha. Yoo barbaadu maqaa nutti jijjiirrachaa deeme malee seenaa uummanni Oromoo barbaadu gaafii uummanni Oromoo barbaadu gaafii afaanii gaafatanitti feesbuukiidhaan uummata Oromoo naaquudhaan maal jedhee dubbachaa ture. Gaafii uummata Oromoo gaafii afaan federaalaa ta'ee jira. Akkatti deeffamaa. You answer. Gaafiin uummata Oromoo dhiiga meeqan cofamee jaarraa 28 guutuu goototaaf hayyoota meeqatti gidirfamee jira. Har'a kabajaan uummata Oromoo yaammamee bakka aadaaf sirni gadaa jirutti kunoo afaan keessan afaan federaalaa ta'uu qaba. Jedhanii silaa deebisuu qaban. Isaan gabbaa'eet feesbuukiidhaan na argaa jechuudhaan biltsiqinnaa miti waan biraallee ijaaratee amma achi deebi'ee uummata Oromoo bulchuu hin danda'u. Uummata Oromoo kan bulchuu danda'u uummata Oromoodhaan bulcha malee har'a alagaan deebi'ee sin bulcha hoo jedhe qilee seenuuf deema jechuudha. Har'a sirrattan sirba hoo jedhe wareegama kafaluudhaaf tokko Oromoon qophaa'ee jira jechuudha. Wal kumoomsuuf wal kijibuun kaleessa taree jira. Har'a uummata Oromoo gidirsaa hin jiru kan mana hidhaa keessatti kaleessa nan saalfadhe dhugaan sitti maal feesbuuk irratti huccuu irraa baasanii maraataa meeqa walitti mataa maraachanii qorichaan sammuu isaanii adoochanii walirratti gattuulanii mana hidhaati. Kaleessa warroonni amantii Islaamaa dhaqanii ilaalaa turan. Dhugaan sitti maal sheekonni meeqa dhaqanii ilaalaa turan feesbuuk irratti maxxanseen ture. Wanti kuni uummata Oromoo yeroo amma Oromoon buqachuu qabutti har'a Oromootti gidiraan jaarraa 28 sun faallaa yoo deebi'u uummanni Oromoo bilisooma jennamoo deebi'ee gabroome jennaafu. Wanni nu har'a eeggachuu qabnu sila firiin kaleessa nu dhabne sun har'a nyaachuu qabnaa ture godoo afaan keenya dubbachaa waan alagaa hojjechaa wal bira deemu kaakun sigalee wanni wal bira deemuu qabu tokkoffaa marroon jabeeffata Oromoo jaalatee godon taane giddii jabeeffachuu qabu dhugaan sitti himaan warra isaaf qabsaa'ee don't call me maal namni kana wanni Oromoon har'a barbaadu this person. Nama natti bilbileena jeeqaa jira reetan nageessa labuma. Isin dhagaa jira hin gabaabsines sa'aatii deemaa jira jedhe. Yaa. Kanaaf wanti gochuu qabnu tokkoffaa alagaarraa waan eeggannu uummanni Oromoo wanta saba isaatiif oolu tarkaaffii tokko malee aarsaa godhuu qaba hojjechuu qaba. Lammaffaa har'a shira mootummaa sanirraa hin firii nyaata yeroo eeggate atu dukkana keessa jirtaan bilisoomne atu dammaquu qabda nama si dammachuu barbaadamuu qabu. Si galee kanaaf wantoota tajaajila uummata keenyaaf oolan wanti ijoolleen gootu hundi uummanni keenya dukkana keessa jira. Dukkanni fuula isaaniirraa naqamne bilisummaa itti finne jedha malee gabrummaa itti fidan deebisanii uummata keenya irratti. Uummanni keenya of hubachuuf of dhaggeeffachuun wantoota ijoolleen dhiibbaa gootu gara intarneetiin keessattuu yoo danda'ame daawunlood godhatee yoo hin danda'amne immoo mana intarneetii jiru deemee waa caqafachuun dirqama ta'a jechuudha. Uummanni ergaa guddaa barbaada. Har'a ukkaamsee yoo barbaade miidiyaa kontirool godhee waan inni jaalate malee gadisiinti dhufee odeessu kun galma isin hin baasu bilisummaa biraan isin ga'u gabrummaatti isin dabala jechuudha. Kanuma jechuun barbaada. Galatoomi baay'ee ulfaadhu gadaa keenya. Egaa mee waan amma daqiiqaa tokko hanga lamaatti waa'ee gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo irratti waan xiqqooshii yoo kan itti dabaltu jiraate maaliif Oromoon waa hedduu dubbannee jira. Kanaan duras waraana kana gargaaraa bira dhaabbadhaa jechaan turre namoonni hedduun garuu waraanni kuni Geetaachoo Asaffaatii warri jedhanii nurratti duulaa turan waraana kana xiqqeessuu fi waraana kana salphisuu irratti Oromoodhuma ta'anii namoota hedduu hojjechaa turan ni beeknaa jechuudha. Haa ta'u garuu amma Oromoo fala biraan qabuu marroo jabeeffachuu malee daaspooraan amma akka ati yaaddutti marroo gargaaraa jira yookaan waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jira jettee yaadda.
Watokko bachuu sirra jira. Yoo gargaaruu baate maaliif hin gargaarre gabrummaa argaa jira. Uummanni keenya firiin arganne jechaa jirra. Kanaaf uummanni kun maaliif ammallee wanni dhokataan duuba jiru maali? Siyaasan amma godhamaa jiru namuu ajandaa uumee nama 300-400 Abiyyi irratti duulu nama duulu fakkaatanii ammoo waraana kana gargaaruudhaaf gabbahanii hojiidhaan lafatti argamuun barbaachisan. Miidiyaa qofa irratti gabbahanii marroo wajjin jirraa marroo jaalannaa kana qofa haasaan. Namoonni akkas jedhan kun maaliif lafarratti gabbu'anii marroo gargaaruu waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu dadhaban? Ila watokko laaluu si jira. Miliyoonni tokko yoo gadaa jedhaa oole nothing for me. Sittani maan. Marroo jechaa yoo oolanii marroodhaa bu'aan tokko hin jiru. Marroon ka barbaadu akka marroo ta'ee aarsaa nama tokkootitti bahaa jira. Seenaa keessatti illee dagatamu. Siigalee marroon akeekiitti agarsiiseera. Akeekii waraana keessanii garana. Daandii kana malee kasi baasu hin jiru jedhasitti agarsiiseera. Ani gargaaruu baadhee kaleellee hidda mukaa nyaataa ture. Har'allee hidda mukaa nyaata. Qabsoodhaan bahee garuu warri as taa'ee lafarra dhiichisaa jiru warri isa marroo afaan irraa buufachuu guyyaa sa'a 24 haasa'aa oolan. Waraana adda bilisummaa Oromoo bira hin dhaabattu taanaan aarsaan waraanni kun godhu hin deeggartu taanaan ijoolleen guyyaarra waraabanii viidiyoodhaan kunoo hin jirraa isin duuba jirraa kanaafuu nu gargaaran duuba dhaabadha isin jechuurra seenaa keessatti illee dagatamtan baay'ee akka wanna wayiitti ilaalamtan. Ijoolleen kuni gaafa qabsootitti galan jiruu qananii nu har'a irra jiraannu kana irratti harkaaffatanii gabrummaa saba keenyaa hubatanii sabni keenya maal keessa jira inni dhaqeen bosonatti dabalaman. Wanni isaan bosonatti dabalaman yookaan saba keenya bilisoomsina yookaan wareegama keenya lubbuu itti baafnaa jedhanii seenan. Isaan kana immoo ka sabaaf qabsaa'uudhaa galan kaleessa maal jedhan? Takka kan Leencoo Lataa jedhan, takka kan Daawit jedhan, takka kan Kamaal jedhan dhaabatan qabu namni afarsu gaarii miti. Namni dhugaa afarsutu bilisummaa bira gahuu danda'a. Namni daandii haqaarra deemutu dhugaatti bilisummaa san tarkaanfatee harkaan qabachuu danda'a. Dhugaa Oromoolee qabachuu danda'a. Yoo garuu daandii haqaarraatti hin deemne dharara deemtu Rabbillee dhara sitti uuma malee dhugaa sitti hin uumu. Yoo garuu ati deeggaruu baatte isaan dhugaa qabatanii bosona keessa deeman dhugaa sabaa qabatanii jechuudha. Quuqama sabaa jechuudha. Rabbillee isaan gargaara jechuudha. Kanaaf warri gargaartan gargaara. Warri gargaarre immoo afaan keessatti godhi taa'e homaayyuu miti Rabbi duuba jira isaan. Si galee? Kanaaf kanan jechuu barbaada gabaabumatti. Galatoomii yeroo gaarii qabaadhu. Egaa daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenyaa kuni walabummaa miidiyaa neetwork ka isinii yeroo hunda kan isinii qabatee dhiyaatu deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo fi deeggartoota qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo kaayyoo Oromoo Oromiyaa irratti qofa namoota kanaa wajjin qofa kan marii geggeessu. Namoota kaan immoo chaalenji gochuuf dandeettii isaan qabanii fi dhugaa isaan qaban irratti finnee affeerree gaafannee namni Oromiyaan akkamitti karaa kaardii fi karaa nagaatiin bilisoomuu danda'a kan jedhullee ni keessummeessina. Haa ta'u garuu nuti deeggarsi keenya walabummaa Oromiyaatti waan amannuuf kaayyoon keenya namoota akkasii ejjennoo qaban namoota uummata keenyaaf hubannoo kennuu qaban jennee amannu isinii dhiyeessina. Kanaafuu har'aa fi galatoomaa horaa bulaa isiniin jenna. Gadaa hundee atis miidiyaa kiyya kabajjee dhuftee asitti argamuu keetiif baay'ee galatoomi siin jedha. Galatoomii illee horii leeban. Yeroo biraa walitti deebina. Horii leeban yaa gu'annaaf firiteef akkasumas miidiyaa kana yeroodhaan irratti hojjedhu. Wanti irratti hojjetu immoo wanna dhugaa irratti hundaa'e qofa irratti hojjedhu. Wanta nama gidiraa dhara shara aldala deemee xaxullee ittiin dubbatini isaanuu seenan itti dubbata. Nama afaan lama qabu ittiin dubbatee jalatti jechuudha. Dhugaa jirtuu lafa kaayi. Eenyu fudhata? Har'a dabeessi fudhachuu dhabuu dhaloonni duuba sammuu qulqulluu borii fudhata viidiyoo kee kanarra. Viidiyoon kee hin badu si galee. Kanaaf hedduu galatoomii horii bulileebanii waan affeerteef uummata keenya bira haa dhaabannu. Uummata keenyaaf sagalee haa taanuun jedha. Galatoomii ulfaadhu yeroo gaarii qabaadhu. Ciao. Ilaalchi gadabaadha himoo si deebisa karaadha himoo
shaggariin bahaa shaggaritti booyyee horsiisanii sila shaggariin bahaa shaggaritti booyyee horsiisanii silaallee situ naaf ta'a kijjiba dubbii si barsiisanii ergamuun kee waan hin mallee hin bahin karaa koorra addaan gallee murannoon qabu keessi kee arraba mi'ooftaa sirraa jibbee murannoon qabu keessi kee arraba mi'ooftaa sirraa jibbee ofiinuu of addeessitee si shakkilamuu siif hinna'uu dibbee sitti dhiitee aduun baraa hin ta'u hin milkaa'u kiyyoon maraa. Tifuu birraa damma baasanii nyaatanii tifuu birraa damma baasanii nyaatanii anaa miti namni kokkolfaadhaananii anaa miti namni jatuuf ilaalanii abdii sirraa hin qabu si shakkaatiin ture abdii sirraa hin qabu si shakkaatiin ture ammeenyi kee naaf galee garaa koo muree ergama biraa qabda bare oolee bulee kottu yamariisitu rakkoo kiyya fura kottu yamariisitu rakkoo kiyya fura dharaansi marsanii maasi nyaaru na dura ormi firaan fira fakkaatee nu nyaattutti jira kottu yamariisitu rakkoo kiyya fura kottu yamariisitu rakkoo kiyya fura dharaansi marsanii maasi nyaaru na dura ormi firaan fira fakkaatee nu saamutti jira.